Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Boo'ichaa fi soomiidhaan gara kootti deebi'a. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, maatiiwwan Waaqayyoo, abbooliin koo, luboonni, ija mana Waaqayyoo kan taatan, obboloonni koo daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, beektonni mana amantaa, abbooliin, haadholiin, qeerroo fi qarreen, daa'imman, maatiiwwan Waaqayyoo, dubbii kana sagalee kana dhagaa kan jirtan, biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaatti, kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu hundumti keessan, akkam jirtuu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya, Iyyasuus Kiristoos, akka badii keenyaa, akka gochaa keenyaa osoo hin ta'in, arjummaa isaatiin, gaarummaa isaatiin, yeroo qabnu irratti, umurii qabnu irratti, guyyaa kana, sa'aatii kana, yeroo kana dabalee, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee, Waaqni keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos, galanni, ulfinni, teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan qulqullootaa, maqaan ergamootaa, maqaan wareegamtootaa, maqaan isaanii kan galatoome, kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Barsiisaan Waaqayyoodha. Gorsaan Waaqayyoodha. Beekaan Waaqayyoodha. Abboolii keenyaaf ogummaa, abboolii keenyaaf dubbattii afaanii kan laateef anaaf qooqattiin dubbadhu, isin immoo sagaleettiin dhageessanii firii 30, 60, 100 buufattanii amantii keessan tawaahidoodhaan cimtanii hanga dhumaatti ittiin dhaabattan Gooftaan keenya anaafis isiniifis haa kennu. Hunda dursa guyyaa irraa yaadatamanii kan oolan ayyaana qulqullootaa, ayyaana raajotaa fi wareegamtootaa guyyaa har'aa yaadatamanii oolaniitiin eebbi isaanii, araarsummaan isaanii hunduma keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana waliin barannaa. Guyyaa har'aa kana dubbii sagalee Waaqayyoo waliin laalla. Jecha kanaan jireenya bara baraa, boqonnaa bara baraa akka argannu Gooftaan keenya, uumaan keenya nu haa gargaaru. Guyyaa har'aa kana mata dureen barnoota keenyaa soomii fi boo'ichaatiin gara kootti deebi'a. Soomaatiin, sagadaatiin gara kootti deebi'a. Kaayyoon barnoota kanaa badii keenyarraa, cubbuu keenyarraa, waan hamaarraatii boo'ichaan, gaabbiidhaan, soomaatiin, sagadaatiin akka deebinuu jecha nu hubachiisudha. Jecha kana kan argannu mul'ata Iyyu'eel boqonnaa 1 lakkoofsaa 12 irratti dubbii jirudha. Ijaa sagalee isaa Gooftaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Fuuldura keenya kan jiru guyyaa muraasaan booda kan galu sooma Gooftaa keenyaa, sooma Iyyasuus Kiristoos, sooma guddaa, sooma Iyyasuus, abiyyi soom yookiin immoo sooma guddaa kan jedhamudha. Sooma kana keessatti torbee jalqabaatii hanga guyyaa fannootti torbeewwan jiran akka moggaasa mana amantaa keenyaatti moggaasa mataa isaanii ni qabu. Isaanis
torbeedhaan guyyaan dhufu akka moggaasa qulqullicha Yaareeditti manni amantaa keenya torbeewwan jiran hundumaa moggaasa mataa ishee itti laachuudhaan ni waamti. Hunda dursa sooma kana sooma gooftaa keenyaa sooma Iyyasuus Kiristoos sooma guddaa jedhamuudhaan soomni kun ni waamama. Isa kana dhumarra kan itti dhufnu gaafa ta'u qulqullichi Iyyu'eel jecha kana maaliif dubbate laata? Jechi kunis eenyuuf dubbatame? Jechi kunis maaliif dubbatame? Jechi kunis yoom dubbatame kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a. Jecha isaa guutuu kitaaba qulqulluu irraatii waliitiin erga laalleen booda gara barnoota keenyaatti ni seenna. Raajii Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Ammas akkana jedha Waaqayyoon, laphee keessan sirumaatiin, soomaatiin, boo'ichaatiin, iyyaatiin gara kootti deebi'aa. Laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Waaqni keessanis arjaadha. Dhiifamas namaa taasisa. Horii isaa irraatii horii isaa kan dagate, dhiifamni isaa immoo kan baay'ate, waan hamaa irraatis waan hamaattis kan gaabbedha waan ta'eedhaaf gara isaatti deebi'aa jedha. Waaqni keessan, fayyisaan keessan, horii isaa kan xiqqaate, dhiifamni isaa kan baay'ate, arjummaan isaa hundumaaf kan ta'e, horii isaadhaafis kan gaabbe dha waan ta'eedhaaf laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaafatinaa. Gara isaattis deebi'aa jechuudhaan soomaatiin, sagadaatiin, kadhannaatiin, boo'ichaatiin gara Waaqayyootti akka deebinuudhaaf qulqullichi Iyyu'eel nutti dubbata. Namoonni baay'een bara kana jiran soomni hin barbaachisu, badii tokkollee gochaa tokkollee hin qabnu, nuti tarree qulqullootaa, tarree wareegamtootaa, tarree raajotaatti ni ramadamna jedhanii namoonni baay'een gaafa dubbatan ni agarra. Soomni kakuu moofaa keessatti soomamaa turame rakkoo foonii qofa kan hambisu. Akkana gaafa jennu qormaata, gidiraa, badii isaaniitiin, yakka isaaniitiin isaan irra qaqqabe kan ittiin furatan gaafa ta'u yaada foonii rakkoo fooniif qofa kan soomamudha. Gara mootummaa Waaqayyootti kan nama galchu, mootummaa Waaqayyoodhaaf kan nama qopheessu, jireenya bara baraa kan namaatiif laatu hin turre. Akkana gaafa jennu kakuu moofaa keessatti rakkoo gidiraa badii ofii isaaniitii raawwataniin, gochaa ofii isaaniitiin taasisaniin cubbuu isaanirra ga'uudhaaf kan ittiin irraa fayyan, keessumaa waliigala rakkoo foonii kan hambisu, dheekkamsa foonii qofaa kan hambisu ture. Gaafa gara kakuu haaraatti dhufnu garuu kakuu moofaa keessatti abbooliin keenya, qulqulloonni, wareegamtoonni, duuka bu'oonni jiraachuu yoo baatan iyyuu abbooliin keenya turan, raajonni turan, soomaa turaniiru. Sooma kakuu moofaa kanaan gaafa laallu kakuu haaraa keessatti garuu sooma kana kan bu'uuresse gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Soomni kun soomni kakuu haaraa keessatti soomamu garuu
rakkoo fooniis dhibee foonirraas kan nama fayyisu gaafa ta'u, jireenya bara baraattis kan nama qopheessu, mootummaa Waaqayyoos kan nama galchu, humna daabiloosiin akka mo'atan kan nama taasisudha soomni kakuu haaraa. Baay'ooliin isaanii soomni hin barbaachisu, gooftaan keenya nuu soomeera, nuti soomuu nurra hin jiru gaafa isaan jedhan baay'ee isaanii dhageenya. Haa ta'u malee wangeelli kun, dubbiin sagalee Waaqayyoo, kitaabni qulqulluu bakka inni itti sooma harfeessaa yookiin immoo hin soomiinaa, gooftaan isinii soomeera hoo hin barbaachisu jedhee itti dubbate tokkollee hin jiru. Kanaatiif ammas akkana jedha Waaqayyoon, laphee keessan sirumaatiin, soomaatiin, boo'ichaatiin, iyyaatiin gara kootti deebi'aa. Laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Waaqni keessanis arjaadha, Waaqa dhiifamaati. Horii isaa kan dagate, dhiifamni isaa immoo kan baay'ate, waan hamaatiinis immoo kan gaabbedha waan ta'eedhaaf gara isaatti deebi'aa jedha. Barbaachisummaan soomii isa kanaatiif gara Waaqayyootti akka deebinuudhaaf arjummaa Waaqayyoo ilaallee, akka badii keenyaatti kan nu hin balleessine ilaallee, kan nu fayyise ta'uusaa beeknee, dhiifama kan nu taasise ta'uusaa ilaallee, akka badii keenya, akka gochaa keenya osoo ta'eeti, akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo ta'eeti, namni tokko dhaabatee deemullee hin jiru. Hundi keenya silaa bannee turre. Inni garuu Waaqa arjaa, dhiifamni isaa kan xiqqaate, horii isaan isaa kan xiqqaate, arjummaan isaa, dhiifamni isaa garuu kan namaaf baay'atedha. Jalqaba irratti akkuman isiniin jedhe, guyyaa muraasaatiin booda soomiin guddaan, soomiin gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos abiyyi tsoom kan jennu ni seena. Abbaan sooma kanaa eenyudha? Walii gala. Akka soomnu, akka sagannu, akka kadhannu kan nu taasise eenyudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya waan hojjete hundumaa fakkeenyaaf nu hojjete, fakkeenyaaf raawwate, fakkeenyaaf taasise, isarraa akka barannuudhaaf narraatii baradhaa jedhee jira. Soomallee, sagadallee, kadhannaallee, qormaata daabiloosin illee kan ittiin injifannu sooma ta'uusaa Waaqayyo irraa akka barannuudhaaf gooftaan keenya narraatii baradhaa jedhee dubbatee jira. Kakuu moofaa keessa warri turan adeemsa soomaa, akkaataa soomaa, qulqullichi Daani'eel faa, abbaan keenya qulqullichi Daawit faa soomaa turuudhaan maal argachaa akka turan kitaabni qulqulluu nuuf kaa'a. Abbaan keenya qulqullichi Daawit faaruu isaa 108 lakkoofsa 25 gubbaa irratti akkana jedha. Qaamonni koo soomaatiin dadhabanii, foonis dadhaas dhabuu irraati kan ka'e qaamonni koo ni xoxxooliganii jedha. Faaruu 108 lakkoofsa 25 irratti qaamonni koo soomaan dadhabanii. Qaamni namaa soomaan, sagadaan yoo dadhabe malee Waaqayyootiin wal argachuu hin danda'u. Qaamonni namaa nyaata isaan madaalu dhabuudhaan Waaqayyo isaanii yoo waaqeffatan malee, yoo jilbeeffatan malee, quufaatiin humnaa ol nyaachuudhaan, dhuguudhaan Waaqayyoo dagachuutti dhufa. Akkuma beekamu abboolii keenya irraati yeroo sooma isaanii maal barachaa akka isaan turan qulqullichi Daawit isa kanaaf ragaa guddaadha. Qaamonni koo soomarraa kan ka'e, dadhaas foonis dhabuurraati kan ka'an ni xooliganii jedha. Kana jechuun ni dadhabanii jedha. Foon gaafa beelofte, foon gaafa dheebotte Waaqa ishii yaadatti,
uumaa ishii yaadatti. Yoo nyaate yoo dhuge garuu of wallaaluutu dhufa. Kanaaf qulqullichi Daawit maal jedhee dubbata? Qaamonni koo foonis dadhaas dhabuurraatii kan ka'an ni dadhabanii jedha. Yeroo sooma keenya gara badiitti kan nu geessu, yaada hin taane kan nu yaadachisu qaamota keenya, gara kallattii hin taane kan nu geessu qaamota keenya dadhabsiisuudhaan gara Waaqayyoo ishii qofaa akka isheen deemtu, gara Waaqayyoo qofaa akka isheen yaaddu, hojii uumaa ishii qofaa akka isheen raawwattu kan taasisnu soomaatiin, sagadaatiin jechaadha. Kanaafidha qulqullichi Daawit maal maal soomuu akka qabnu ifatti nuu kaa'ee jira. Soomaan gara Waaqayyootti akka deebi'uu qabnu, nyaata dhiisnee, dhugaatii dhiisnee, sagadaan, kadhannaadhaan, boo'ichaatiin gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabnu nu barsiisa. Kana qofaa miti, qulqullichi Daani'elis, raajii Daani'el boqonnaa 10:2 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Yeroo sana ani Daani'el torbee 3 guutuu gadda keessan ture. Buddeenis hin nyaanne, foonis bookas afaan koo keessa hin seenne. Torbee 3 iyyuu hanga xumuramutti dibatas hin dibannee jedha. Torbee 3 guutuu dibatas hin dibanne. Torbee 3 guutuu sooma keessa sagada keessan ture. Boo'icha keessan ture. Sooma jechuun karaa biraa boo'icha jechuudha. Sooma jechuun karaa biraa waan hundumaa dhiisanii Waaqayyo waliitiin yeroo muraasaaf jiraachuu jechuudha. Gadda jechuudha sooma jechuun. Waa'ee mataa ofii, waa'ee badii ofii, waa'ee yakka ofii kan itti gaddan, kan itti yaadatanidha. Torbee 3 guutuu homaa hin nyaanne jedhe. Abbooliin keenya qulqulloonni darban torbee 3 guutuu kennaa jiraachuu argatanii jiru. Har'a nuti garuu sa'aatii 3, sa'aatii 6, 9 ga'uutti baay'ee nutti ulfaata. Keessumaa bara kana immoo dhibeewwan garaagaraa hafuuraan sababa ta'an akka hin soomne, akka hin saganne, akka nuti xooma cabsinu sababoota garaagaraa nutti dhiyeessu. Daani'el garuu torbee 3 ture. Torbee 3 jechuun guyyaa 3 jechuun miti, baay'ee ulfaata. Homaallee otoo hin nyaatiin, kennaa Waaqayyootiin, suga Waaqayyootiin, gargaarsa Waaqayyootiin, eebba Waaqayyootiin turee jedha. Nuti yeroo sooma keenyaa sa'aatii meeqa soomna? Sooma irratti namni tokko yeroo soomu dirqama sa'aatii amma kanaa turuu malaa hin jedhamu. Dandeettii isaatu beeka. Inni danda'u hanga sa'aatii 3tti, inni danda'u amma sa'aatii 5tti, inni danda'u amma sa'aatii 6tti, inni cime amma sa'aatii 7tti, haala garmalee immoo kan cime amma sa'aatii 9tti, 11tti soomuudhaan Waaqayyo irraa eebba argata. Kana jechuun dandeettiin hafuuraa ofii kan ittiin madaalamu kanaatiin hojii foonii dhiisuudhaan hojii hafuuraatti cimuudha. Karaa biraa yeroo sooma jechuun lagachuudha, lagannaadha. Waan ermii ta'an yookiin immoo waan badaa ta'an, waan gaarii hin taane hunduma lagachuun sooma jedhama. Sooma keessatti kana yaaduun hubachuun barbaachisaadha. Sooma gaafa jedhamu afaaniin qofa nyaata bu'aa beelladootaa hunduma dhiisuu yookiin immoo foon dhiisuu qofaa miti. Maalirraa soomuu akka qabnu, sooma biratti, bu'aa aannanii biratti, bu'aa beelladaa biratti immoo maaltu soomamuu akka malu ifatti taa'ee jira. Isa kana bal'inaatiin guyyaa biraa kan laallu ta'a. Ka'umsi keenya boo'ichaatiin soomaatiin gara kootti deebi'a, anis gara keessanittan deebi'aa jedha. Badii keenyaan, yakka keenyaan, gochaa keenyaan, hammeenya keenyaan Waaqayyo nurraa fagaateera. Yeroo hundumaa Waaqayyoon nutti dhiyoo jira, nuti Waaqayyo irraa fagoodha malee gochaan keenya immoo Waaqayyo irraa nu fageessa.
Gochaan keenya immoo cubbuun keenya immoo Waaqayyo waliitiin walitti nu buusa. Isa kanaatiif badii raawwanneen gochaa gooneen yakkaaf cubbuu dalagneetiin Waaqayyo irraa kan fagaanne Waaqayyo waliin jiraachuu gara Waaqayyootti deebi'uun nu barbaachisa. Ka'umsi sooma keenyaa sooma Iyyesuus sooma guddaa kan jedhudha. Soomni kun maalirraa ka'eetu soomamaa? Manni kiristaanaa waa'ee kamiifi sooma kana kan ishiin yeroo hundumaa akka soomnu taasistu kan jedhuudhaaf wangeela ilaaluun barbaachisaa ta'a. Ka'umsi wangeela kanaa yookiin immoo ka'umsi sooma kanaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos isiniin jedheera. Waan hundumaa ofii raawwateetu nu barsiise. Kanaafidha na irraatii baradhaa jedhee gooftaan keenya kan dubbate. Ani laphee kootiin gara laafeessa arjaadha narraatii baradhaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos dubbatee jira. Isarraa maal baranna? Sooma baranna. Isarraa maal baranna? Adeemsa sagadaa baranna. Isarraa maal baranna? Diina ofii jaalachuu baranna. Isarraa maal baranna? Gaarummaa baranna. Isarraa maal baranna? Arjummaa baranna. Kanaaf kakuu moofaa keessatti abbooliin darban Daani'eel faa, Daawit faa, Iyyu'eel faa, Daani'eel faa soomaa turanii isiniin jedheera. Gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu garuu baay'ooliin isaanii soomni barbaachisu gooftaan keenya nuu soomeera. Erga gooftaan keenya soomee nuti soomuu hin qabnuu jedhu gaaffii tokkoon isin gaafadha warra akkas jedhaniidhaaf. Isin warra akkas jettan Waaqayyo nuu soomeera soomin hin barbaachisu warra jedhan yeroo sana Waaqayyoon beela'ee ture ni nyaatee jedha. Erga Waaqayyoon isaan yeroo sana nyaateeti har'a nyaachuun maal nu barbaachisere? Hin barbaachisu ture. Kun nu barsiisuudhaaf karaa biraa soomaatiin maal raawwachuu akka qabnu soomarraa maal akka buufannu gaafa nu barsiisudha. Sooma guddaa yookiin immoo sooma Iyyesuus maaliif jedhame kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Manni kiristaanaa keenya soomiiwwan labsii torbanii qabdi. Isaan sana keessa soomiin kun soomii guddaa soomii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos jedhameetu waamama. Soomiin xiqqaa fi guddaa qaba. Maaliif guddaa jedhame? Soomii kana keessa maaltu raawwatame? Gooftaan keenya immoo akkamitti soomii nu barsiise kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Fagootoo hin naqin kitaaba qulqulluu irra dubbii jiru waliitiin ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo sana gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos daabiloosiitiin qoramuudhaaf hafuuraatiin gara gaara guddaatti ol fudhatamee jedha. Eenyutiin qoramuudhaan? Daabiloosiif qoramuudhaan gara gaara guddaatti hafuuraan ol fudhatamee jedha. Guyyaa 40 fi halkan 40 soomee jedha. Guyyaa 40 fi halkan 40 soome. Yeroo kana yeroo sooma isaa erga soomeen booda inni qoruu sun dhiyaate ilma Waaqayyo yoo taate anis beela'eera atis beelofteetta dhagaawwan kana daabboo taasisii kan jedhu gooftaa keenya uumaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin ni gaafatee jedha. Innis deebisee ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu dubbii afaan keessaa kan ba'u jecha Waaqayyootiin malee jedhee jedha. Kanaaf jechuudhaan barreeffameera jechuudhaan gooftaan keenya deebiseefi jedha. Kanaatiin booda daabiloos gara qulqullittii magaalaa qulqullittiitti ol isa fudhatee innis gubbaa mana qulqullummaatti ol baasee jedha. Yeroo kan akkana jedheen ergamoonni kee si qabuutii tulluu kanarraa gaara kanarraatii
of darbadhu ittiin jedhee jedha. Waaqayyoonis waaqa kee hin dogongorsiin jedhamee barraa'eeraa jedhe. Itti aansuudhaan ammas gaaffii sadaffaa gara gaaraatti erga ol fudhateetiin booda mootonni biyya lafaa hundumtuu kabaja isaaniirraatiin kan ka'e kufanii ni sagadu. Yoo naaf sagadde waan hundumaa siifan kennaanii ittiin jedhe. Deemi yaa seexanaa waaqa kee uumaa keetiif qofa sagadii jedhee jedha. Har'aatiif yaada kana qofa ilaalleetu barnoota keenya guyyaa har'aa kanumaatiin xumurra. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiif sooma kana keessa gaaffiiwwan gurguddaa sadiitu dhiyaateef. Tokko gaaffii nyaataa, gaaffii sagadaa, gaaffii tulluu irraatii of darbi ergamoonni kee ol si kaasu kan jedhu gurguddaa sadan kanaa daabiloos dhiyeesseefi. Har'as inni guddaan asirraa maal barannaa? Daabiloos namarra bulee, obboloota keenyarra bulee, hiriyoota keenyarra bulee, nyaadhu maaliif soomtaa? Soomni hin barbaachisu, maal si godha? Gooftaan hosii soomee raawwatii jechuudhaan baay'ee isaanii dogongorsaa jira. Akkuma beekamu gooftaan keenya deebii kanaatiif ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu jechuun soomni, saganni, kadhannaan isa barbaachisaa jechuudha. Soomni, saganni, kadhannaan isa barbaachisaa jechuudha. Waa'ee sagadaa irratti kan sagadamuufii qabu Waaqayyoodha. Sagada waaqummaa akkana jechuun qulqulloota raajota hin kabajinaa. Sagada ulfinaa kabajaa hin sagadinaa jechuu miti. Kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa, ulfinni kan ta'uuf ulfina laadhaa gaafa jedhudha. Gin sagada waaqummaa kan sagadamu Waaqayyo qofaafidha. Namoonni uumamaaf kabaja waaqummaa akka hin saganne, waaqota biraatti akka hin bulle kan jedhudha. Gooftaan keenya uumaan keenya kan nu barsiise. Soomni kun sooma guddaa jedhama. Tokko sooma guddaa kan jedhameef sooma gooftaan keenya soome waan ta'eedhaaf guddaan isa caalu. Waaqni isa caalu hin jiru. Ofii halkan 40 guyyaa 40 soomii nu barsiise, nu barsiisuudhaaf. Gaafa soomuu daabiloos qormaata gurguddaa sadii dhiyeesseefi jedha. Gaafa soomtan, gaafa sagaddan diinni qormaata isin dhiyeessuu danda'a. Beelaan isin qoruu danda'a, nyaatan isin qoruu danda'a. Isin garuu soomaa gaafa jedhudha. Inni biraan qormaata daabiloos gurguddaa sadii dhiyaateef kan ittiin mo'ate waan ta'eedhaaf guddaa jedhame. Inni sadaffaan soomota jiran keessa guyyaadhaanis, ji'aadhaanis, torbeedhaanis, dheerina torbeetiin, ji'aatiin sooma kana kan gitu waan hin jirreef guddaa jedhame. Soomni kun sooma guddaa jedhama. Abiyyi jechuun guddaa jechuudha. Sooma Iyyasuus jechuun gooftaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos sooma soome waan ta'eefidha. Ofii soomee nu barsiise. Ofii soomee daabiloosin ittiin injifate. Isinis soomaa hojii daabiloos isa guddaa sana ni diigdu. Jireenya bara baraa itti argattu. Mootummaa koo ittiin dhaaltu. Tasgabbii bara baraa ittiin argattu gaafa jedhudha gooftaan keenya. Kanaaf soomni kun sooma guddaa, sooma Iyyasuus abiyyi soom jedhama. Abiyyi jechuun guddaa jechuudha jecha afaan Gi'iz gaafa ta'u, sooma Yesuus jechuun immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan soomeefi. Kanatti aansuudhaan torbeen guyyaawwan dhufan moggaasa mataa isaanii ta'e ni qabu. Moggaasa mataa isaanii ta'e ni qabu. Isa kana torbeen barumsa kennamu. Sooma kanaa wal qabatee moggaasota torbeewwan sooma kana keessa jiran walitiin ni ilaalla. Inni biraan soomni kun sanbata duraa 8, dilbata 7 walii gala torbee 15 qabu.
Gooftaan keenya halkan 40 guyyaa 40 soome. Maaliif guyyaa 55 soomna? Guyyaan kun 15tti dabalamee maaliif guyyaa 55 immoo soomna kan jedhu wangeelaatiin wal qabsiisnee torbeetti aannu torbee tokkoffaa Zawaradeerraa kaasnee Qiddist Makuraab Matsaaguu Gabraheer jechuudhaan torbeewwan jiran walitti ni baranna. Kanaaf barnoonni sooma kana keessa, haalli sagada sooma kana keessa, haalli kadhannaa sooma kana keessaa akka isin qaqqabuudhaaf sooma kana keessa maal raawwachuu qabna, maaltu nurraa eegama, akkamitti soomuu qabna, sa'aatii meeqa soomuu qabna, maal soomuu qabna kan jedhu argachuudhaaf toora yuutuubii wangeeltuubii sabiskiraayibii sheer laayikii gochuudhaan miseensa yuutuubii keenyaa ta'uudhaan barnoota darban faaruuwwan faarfataman haala sagadaa gaaffii soomaan wal qabatu shakkitoonni dhiyeessan sooma kana keessa immoo akkamitti soomuu qabna, hanga sa'aatii meeqaatti soomuu qabna, maal soomuu qabna kan jennu irraa argachuudhaaf gara yuutuubii keenyaa dhuftanii sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Warreen haaraa taatan gara toora yuutuubii keenyaatti gaafa dhuftan wangeeltuubiidhaan kan baname chaanalii baay'ee jira. Keenya adda kan godhu garuu wangeeltuub kan jedhu afaan Amaariffaatiinis afaan Ingiliffaatiinis piroofaayil irratti barraa'ee wangeeltuubii kan jedhu ni argattu. Kan nu hordofaa jirtan galata guddaa isinii qabna. Miseensi haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib gaafa gootan mallattoo bilbilaa tuquudhaan ool yookiin immoo hunda kan jettutti gaafa buutan barnoota ergaa gaaffii shakkitootaaf ka'u hundumaa kan isin bira ga'u ta'uusaa asumaan isin beeksisnaa. Sooma kana kan ittiin daabiloosiin injifannu, kan ittiin hafuura keenya cimsannu, kan ittiin mootummaa isaa dhaallu firii 30 60 ittiin buufanne hanga dhumaatti cimnee ittiin dhaabannu gooftaan keenya nuuf haa taasisu. Soomaa fi sagadaan gara kootti deebi'a. Anis gara keessanittan deebi'a. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Hunduma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu, Waaqayyoon isin haa hiiku, waan hamaarraa isin haa eegu. Galatoomaa.